Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuune kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nuti nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Isinillee akka nagaa qabdan abdii rabbirraa hin qaba daawwattoota ko. Akkana isiniin jecha har'a wanta haaraa qabadhee isinii dhufe daawwattoota kiyya. Wanta haaraa san waliin waliin laaluuf waliin simachuuf dirqama aga dhumaatti wajjin turuu qabna. Daawwattoota keenya Franki bicha miti qalbii bicha miti gize takka qomna garillee namallee gargaaruun dirqama keenya waan ta'e gize hunda waan nama kolfisiisu waan nama bashannansiisu bicha osoo hin taane gize takka waan nama barsiisu waan nama gargaaruullee hojjechuu qabna waan ta'eef har'a waan haaraa qabadhee isiniin jedhee jira daawwattoota keenya haga xumura viidiyoo kiyya wajjin turuun na jajjabeessa isiniin jedha. Badee jira badeettanii nan soyne garuu ani deebi'ee jira isin osoo hin danda'u guyyaa tokko isin gatee oole dasanan jedhu mataa na dhukkuba jechuudha. Kana jecha isin barbaadu kachi jedhee raganamaan har'a isinillee immoo akka harka banattanii asimattan abdii rabbirraa hin qaba. Daawwattoota keenya kana fakkaata yaadni kiyyaa yaada kiyya kallattiiman itti seenna yaadni kiyya mootu yaada akkanumatti dhaabatame akkanumatti qilleensa irratti haasa'ame dhumuu osoo hin ta'in bootaa sirreeffannee gadi teennitanii wajjin haasofna. Isinillee niyyaa gara kiyyaas deebisaati wantan isiniin jedhu dhugaa waan garaa nama nyaatu dhugaa wanta mootuyyuu yaadni kiyya kuni yaada isinirraa qoodattanii na gargaaruu qabdan waan ta'eef na wajjin turaa dhumaatti isiniin jedha daawwattoota keenya kallattiiman gara yaadatiitti gaddeemna gadi teennee itti fufna na wajjin turaa. Hayyee daawwattoota keenya yaadni kiyya yaada gadi lafa gaanii adii taragaaganii waliin haasan tasgabbaanii taragaaganii jechuu dhiifama. Yaada tasgabbaanii waliin haasa'an isin jedhee jira. Anillee lafa ga'ee taa'ee kun yaada kiyyatti seenuuf hin deema daawwattoota kiyya. Isin immoo akkana simattanii piliis yaada kiyya bakka hin geettan osoo isinitti himin lafa jala isin kadhadha daawwattoota kiyya. Yaadni kee maali yoo naan jettan simbootuuf namni baay'een ni beeytanii warri hin beeknellee har'a wal isin barsiisuu barbaada daawwattoota keenya. Uddaa chaanaalii banattee gara ji'a 9 ji'a 10 geettee jirti. Namni tokko chaanaalii tokko banatee waggaa tokko osoo hin guutin sa'aatii 4,000 fi sabskraayibii 1,000 dirqama guutuu qaba jechuudha. Gara mooniitti deemee gara kiyyaatti ce'uudhaaf. Simbootu wanta barumsa qabu wanta fuula keenyaaf qulqullina fuula keenya nama akka kiyya kana irratti babba'ee kana nama akka qallaalti mana keessatti hojjennee ofirraa balleessinu barsiisaa turte. Kana gizee barsiiftu irraa qo'attee irraa hubattee dubbistee ani nama beekarra yaada addaa fudhattee sirriitti barsiisaa turte. Namni keenya mootu dhiifama naa godhaati wanta akkanaa wanta faayidaa qabu kana baay'ee ilaalu. Sababuma kanarraa ka'ee simbootuufillee baay'ee ilaalamaa fi hin turre sabskraayibiin isii garuu guutee fi gara 2,000 galee na fakkaata. Sabskraayibiin isii 2,000 galee jira. Sa'aatiin isii garuu hin guunne gana duubatti hafee jira. Daawwattoota keenya chaanaalii isiin waggaa guutuu irratti laffaatee halkan guyyaa irratti qo'attee irratti hubattee nu barsiisaa turte kana namni irraa fayyadamellee baay'eetu jira. Kan irraan fayyadaminillee numa jira. Kanaafuu chaanaalii kana maal gochuu qabna? Haa badu waggaa irratti ga'ee ani ifaa jensi bilaash haa ta'u la Oromoo waan akkanaa kana walitti dhiisu wal cinaa dhaabbata wal gargaara. Kanaafuu maal godhuu qabna daawwattoota keenya simbootuuf dirqama keenya gargaarree chaanaalni isii akka hojiirra ol godhuu qabna. Kanaa jecha maal isin kadhadhaarra daawwattoota kiyya. Namnummaan tokkollee dhaamsa kiyya kana osoo bakkaan hin geenne akka keessaa hin baane isiniin jedha. Simbootuuf Franki addaa wayii hojjetteerti. Franki bareedaa godinyaa ofii irratti hojjette wayiitu jira. Liinkii isaa isinii ka'a koomeentii tokko irratti seenati adaraa keessan. Dhugaa rabbii adaraa keessan. Abeet. Ooyye. Walli kasalee bitta. Hin bitu baay'ee qoy dhiisam. Baay'ee dhaban. Baabaa dhiisi qoy viidiyoo hojjetaa jira. Daa'iman jidduun na rabba ishee dhiifama namni daa'iman qabne yookaan namni waa'ee daa'iman beekne hin jiru. Maamiyya ni beektanii waan hundaafuu jarjaraadha isaatu dhufee jidduun nama dhiifama viidiyoo addaan kutuu hin barbaanne. Kana fakkaata daawwattoota keenyaa simbootu piliis bira haa dhaabbannu. Isii bicha osoo hin taane isin hundaayyuu ani yoo rabbiin kiyya naa jedhee chaanaaliin kiyya kaf ol jedhe isin hundaa isin cinaa dhaabbadha. Har'amee garuu waa'ee simbootu inshaallah nan saalfachiiftan jedheetiin abdii qaba. Isinillee immoo akkuma isin dadheetiin yaada kana qabadhee gara keessan dhufe kana yaada kiyya kana akka bakkaan naa geettan hadaraa isiniin jedha. Akkanumatti osoo hin taane hadaraa isin irra kaa'ee jira. Dhaqaatii
Prank san la gadu malalati channel isille keessa gadi bu'ame haga video isi lallala akka saatiin guutuuf godha subscribe guute fi jira warri haaroo taatan subscribe illee godha warri haaroo hin ta'in immoo tu video prank gadi isin gadhiifte kana wallahi prank ajaa'ibaati yaada dhimma isille keessaa qaba yaaduma dhugaa keessaa qaba yaani prankichi kana jecha dhaqaatii laalaa hubadha prankichalee daawwadha simbootuu fi mootu akka sa'aatiin guutuuf hadaraa keessan prankicha gadhuma laalaa isii jajjabeessa isiniin jedha daawwattoota kiyya dhaamsi kiyya kanarra qabadhee isinii dhufe kana fakkaata chaanaalii kana mootu ka simboo bichaa miti kanama hedduutu rakkoon irra ga'uu danda'a kanama hedduutu iyyuu sa'aatiin guutuu fi didee waggaa irra taruu danda'a kanaaf immoo maal gochuu qabna nuti warri xiqqoo isii yani subscribe man nu guutat ni moni tani jechuudha wal gargaarum dirqama kenna iski me jolan oromo baay'een injiran dhugaa rabbi dubbachuuf yoo ta'e youtube kanarra keessattuu dubartoonni baay'een injiran gara youtube kanatti wala harkifnu gara youtube kanatti wala finnu ani dengadallee amu firi family daf linki kaayee jira alhamdulillah waan jettanii nam tokko dhaqee subscribe illee warke godhee finuma jira war laalee jira alhamdulillah amma jille hedduu keessaniif isiniifin kaaliin kille isiniifin beeksisallee garuu immoo kana godhuuf maal ta'uu qaba namni an beeksiseef yoo yaada isaan isin deemtanii guuttanii kaanilleef beeksisa yoo har'aani viidiyoo kana gadi dhiise viidiyoon kun hin laallamin isinlee humuun dabalamin ani maal godhaa afaan banarees taa'e homota akka faayidaan hin jiru jechuudha homota gochuu hin danda'u jechuudha ana osoo hin taane isin keessii gargaaruu dandeettan ani isin biraan ga'uudha isin immoo gargaaruu qabdan kana jecha daawwattoota keenya wal hubanne YouTube kana mootu waa isin timu barbaadu keessattuu biyya keessatti mana arabaa ta'e gizee chaanaalii banne alhamdulillah homaa miti kanuma silkii keenya itti fayyadamuuf guunne itti fayyadamna wifi jechuudha kaardi ani gizee kuyeet hin jiru dinaara 5 guuta hanja kiyya gizee YouTube qabnalle dinaaruma 5 guuta eegammoo YouTube banadhelle dinaaruma 5 guuta jechuudha kana jecha dinaaruma 5 sana waan ta'eef homa tokko miidhaan irraan hin geenne garuu biyya keessa galanii biyya keessatti gizee YouTube hojjetan baay'ee ulfaataadha dhugaa isinitti madaawwattoota kiyyaawwan isinirraa dho'isuun qabu waan akkuma maatiitti isin laala jechuudha gizee YouTube kiyya hin kafalin viidiyoo takka waraabee mana wifi deemee gadhiisa mana wifi deemuudhaaf baay'ee narraa fagaata tiraanspoortii kafalee gadhiisa achillee dhaqee mootu wifi nasaa miti kafalee gadhiisa maal waan ta'eef YouTube kiyya mooniin ta'e mun ta'uun isaan beekamne waan ta'e guutuun barbaanne wifi jaambirrii kuma kana jecha YouTube nama hin kafalin dura YouTube hojjechuun baay'ee ulfaataadha kana jecha simboonillee waggaa kana guutuu itti kafaltee yookaan mana wifi deemtee hojii kan hunda itti baaftee asiin geette arra YouTube isii jalaa gubatuu hin qabu arra YouTube isii seeran ala ta'uu hin qabu please cinaa dhaabbanneetiniin akka jajjabeessinee bakka hangeenu chaanaalii isii kan isiniin jedha daawwattoota kiyya please dhaqaatii subscribe godhaa fi haala saniin keessa tare waan ta'eef natti dhaga'ama anaafillee didaattuu bidhammootu yuka ka'umsa naa ta'e ga'umsa illee naaf ta'e isatu na jajjabeesse isatu iyyummootu akka YouTube kana hin dhiifne na godhe kaanarraa ka'e arra simbootu anillee cinaa dhaabbadha jedhee ka'ee jira isin immoo na hojii cinaa dhaabbadha yoo isin na hojii cinaan dhaabbatin ani bichaa namaa gochuu hin danda'u waan ta'eef daawwattoota kiyya kana isiniin jedha wifi akkas ulfaataadha video takka waraabdee deemte achi deemte gadhiiste achi ittiin deemte tiraanspoortii wallahi baay'ee ulfaataadha yani jajjabina nama gaafata obsa nama gaafata YouTube kana biyya keessatti guddisuun kanarraa kan ka'e ulfaataadha isiniin jedha kana bichaa miti mootu ummanni keenya sin hubatu wallahi sin hubatanii amma osoo gadi baatee ati video takka waraabdee nama hundatu si laala namarraa adda taatalaan keessuma immoo mana kee dhufeetiin ati video waraabdoo ta'e bakka gara qirisaan jedha bakka dassaan jedhu video baay'ee hojjechuu danda'a ture garuu namni nan hubatu waan ta'e irruma taraa gizee tokko namni mana kee dhufee waan barbaade qopheessitee ifaajjee keessummeessitee garuu video waraabuu hin dandeettu sababni isallee akkam videoon waraabdu jedhanii sitti ani qalbii sitti caban nama san qalbii cabsu manna videoon keenyatti hafuu wayya ka jedhuun itti dhiisa isiniin jedha daawwattoota keenya kana fakkaata yaadni kiyya wala hubannu isin warri waa'ee YouTube beeyta warri miidiyaa irra jirtan kanatu waa'ee YouTube sirriitti beeytanii warri biyya keessa jiru ganamara nama hubatu isin ummaanu warri nama hubattan warri mootu waa'ee YouTube kun isinii galu warri immoo mana arabaa teettanii hojjetaa jirtan dumaadaamiin biraa isin waamtu osoo achi biraa fiidan osoo as biraa fiidan sirriitti beeyta waan ta'eef dhaqaati isin bootu hatta biraankichuu yoo dassi yoo jechuu baate banaa lafa kaayaf marra koo sa'aatii isiin asaba yeroo yu qabaachuu yoo baattanii isin tolu baate banaati lafa kaayaf viidiyichaa gadhuma hanjaaf yoo taphate
isiidha sa'aatiin as balaaluun keessan dirqama miti. Kana isiniin jedha daawwattoota kiyyaa akka isin dhaamsa kiyya kana bakkaan geettan abdii qaba. Haga viidiyoo biraa qabadhe isinitti deebi'utti viidiyicha kana na jajjabeessati yaada kiyya bakkaan gaa liinkii koomeentii tokkoffarra isinii kaafiin godhe seenuudhaan simbootu subscribe godhaa share like godhaa viidiyoo aga dhumaa laalaa yaada isii bakkaan gayaa qalbii isii gammachiisa qalbii kiyyallee gammachiisa isiniin jedha daawwattoota kiyyaa. Pranki qabadhe ko wanta nama bashannansiisu qabadhe agarsiisanii dhufu nagaya naa ta'aa gar simbootu.